Ashama akkuma yeroo mara isiniin jedhu hordoftoota keenya addunyaa irratti kan argamtan biyya keessatti illee kan argamtan akkam jirtan fayyaa jirtanii ani nagaa fayyaadha. Hordoftoota akkasumas immoo daawwattoota Didaatiif kan biyya alaa biyya keessa jirtan hunduu nageenya isiniif fedha. Nageenya Waaqayyoof jaalalli keenya yeroo mara akkuma beekamu isin bira haa ga'u isin jedha. Kabajamtoota keenya har'a wanta haaraan qabadhe isinii dhufe. Wanta haaraan isinii qabadhe dhufe didhaa maalidha wanti haaraan jechuu dandeessanii wanta isin fayyadu ina yaada. So I think nuffii tokko malee akka na dhageessan isin jedha. Fayyaa jirtan ka jirra jirtan sammuna kana video callisee to isin gadhiisaa jira garuu viiyuun xiqqoodha. Sheerii godhaa namoota adda addaa isaan fayyada waan ta'eef especially waa'ee biyya Kuwait ilaalchisee to akkasumas immoo waa'ee Dubaay ilaalchisee to sheerii godhaa. Osoo sheerii gootanii baay'ee gaariidha. Anaaf illee gaariidha namoonni hin barbaada waan ta'eef. Anyways kara dubbii ijoo keenya har'aatti gadaaseenu kabajamtoota hordoftoota Oromoo kiyya kan biyya alaa jirtan especially biyya Arbaallee jirtan hordoftoota keenya har'a wanti haaraan kun maalidha? Chaanaalii jechuudha. Kara chaanaalii sadiitu jira. Chaanaalii lama jechuudha monotaayiizii kan ta'e. Chaanaaliin tokko monotaayiizii ta'eetoo kan doolaara tokko ofirraa qaba. Sabskiraayibarii kara 4,100 wayii. Akkasumas immoo YouTube'n tokko immoo chaanaaliin tokko sabskiraayibarii kara 44,000 akkana. Yaa irratti yoo hojjettan jechuudha hin guddattanii. Chaanaalii sabskiraayibarii 44,000 kan qabu kun kara doolaara 11 haa ta'u doolaara 11tu irra jira. So yeroo baay'ee jechuudha karaa keessatiin jechuudha warri chaanaalii bitachuu barbaadan natti haasoftanii turtan tanaan dura amma chaanaalii sadii chaanaaliin tokko sabskiraayibarii kara 21,000 ofirraa qaba. Garuu sa'aatiin isaa akka tasaa ta'eetoo hin guunne. Garuu sabskiraayibii godhanii yuutuubii Oromiffaati. Sadeenu jechuudha. So asan hunduu jechuudha yoo fedhii qabaattan yoo osoo bitattanii baay'ee gaariidha isin fayyada jedhan isin galee fakkeenyaaf dubartoonni biyya Arabaa jirtan isin hunduu jechuudha yoo dandeettii haasawaa qabdan akkasumas immoo yoo dandeettii dubbachuu yoo qabdan isin fayyada waa'inaati isin galee dhakaa takkaan jechuudha maalidha baandii dingaa yuulattoof kan jedhamu dhakaa takkaan allaattii lama rukutu jechuudha. Hojii asii isin hojjettanii akkasumas immoo gidduudhaan daqiiqaa 15 qabatanii ta'u jechuudha. Viidiyoo gorsa adda addaa osoo gorsa adda addaa qaldii adda addaa komeedii adda addaa osoo irratti hojjettan damoosni isiniif kaffalame jechuudha. Ani Itoophiyaa keessa taa'ee ta'u jechuudha. Yaa just qarshii kan argadha jechuudha. Isin galee qarshii kan argadhe qarshii baay'een argadhe haga ammaatti jechuudha. Kee dhugaan isin jedha. YouTube ogan jalqabe kara waggaa 3ti. Walumaa galatti ani lakkoofne garuu YouTube hin lakkaa walumaa galatti yeroo dabarte kaalkuleetii godheetu jechuudha. Dhugaan isin jedha. Yoo ilaalu birrii baay'ee iddidhaan birrii baay'ee birrii kana hundaa hojjete jechuudha. Isa jedhu jechuudha. Sheemin naqabe jechuun waan galannaa ga'u lakkaa'eedha birrii baay'een argadheeyyuu. Isin hunduu jechuudha YouTube kana bitattanii ta'u jechuudha. Osoo viidiyoo irratti hojjechaa ta'u damooza keessan nyaattanii baay'ee gaariidha jedha. Akkasumas immoo lafaa kaatanii ta'u jechuudha. Wannaan isin jedhu lafaa kaatanii ta'u YouTube oga bitattanii booda jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha. Obsa guddaa barbaachisa YouTube hojjechuudhaan. Isin galee obsa guddaa barbaachisa. Callistee viidiyoo 2-3-4 gadhiistee maaliif damoos maaliif naan kaffallee jechuu hin qabdu. Sababni isaatis fakkeenyaaf YouTube'n viiyuun isaa fakkeenya viidiyoo tokko gadhiistanii ta'u jechuudha.
viyuun isaa ol deemaa warra qarshiin isaa akkasumatti ol deemaa isinii guddate jechuudha. Namoonni tokko baay'ee na ajaa'ibsiisan dhugaan isin jedha. Viidiyoo yuutuuboo gabatatanii booda jechuudha. Guyyuma 2 guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti jechuudha. Dhugaa baay'ee na ajaa'ibee jira. Guyyaa 2 guyyaa 3 4 keessatti jechuudha. Maaliif naaf hin kaffallee? Gorsitee tobe isin galee dhugaa dubbachuudha ani as ga'uudhaaf jechuudha. Waggaa tokko jechuudha. Monetaayizii ta'eetu haga qarshii naa kaffalutti waggaa tokko laffee monetaayizii egaa ilaala sa'aatii 1000 guutuun baay'ee namatti ulfaata. Yeroo ammaa kana jechuudha. Subscribe guuttachuun yeroo ammaa ilaala ani waggaa 3 yeroo ammaa kana waggaa 3 uga viidiyoo jalqabe garuu subscriberii 30 bichaan qaba. Specially viidiyoo Oromiffaa yoo jalqabdan zeeroo irraa kaatanii chaanaalii guddisuun baay'ee nama dhiba dhugaan isin jedha. Maamila baay'ee yoo qabaattan malee baay'ee nama dhiba. Isin gala so please ndoom yaadi shaggaan isin fidee dhufe nama hisaaba isaa jechuun karaa keessatti natti maayii nagaafadhaayi duwwaa 92017 WhatsApp imo Telegramidhaan duwwaa 92017 subscriberii 44 doolaara $11 ofirraa qaba. Subscriberii 4100 doolaara $1 ofirraa qaba. Subscriberii 21,000 immoo jechuudha sa'aatii hin guuttanne garuu subscriberii 21,000 yeroo ammaa baay'ee kan nama dhubu maalidha isinitti fakkaata? Subscriberii guuttachuu ilaala ani waggaa 3 yeroo ammaa kan dhugaan isin jedha waggaa 3 keessatti subscriberii 30,000 bicha kaalas ilaala. So YouTube afaan Oromoon hojjetuun dhugaan isin jedha baay'ee namatti ulfaata. Uummanni keenya waliin gargaaru walitti hin hirkanu. I don't know maaliif akka ta'e hin beeku. Inna kun yoo ilaalu baay'ee na gubdan dhugaan isin jedha. Isin galee inna maaliif wal hin gargaarre? Maaliif wal jibbina? Maaliif wal hin jaalanne? YouTube saboota biraa ilaalame wal guddisan waliif sheerii godhan. Ji'a 5 keessatti 60-70-80 seenan. Yeroo baay'ee dinqisiifadhu waa'ee kanaa ilaalchisee jechuudha. So maaliif waliin guddisnee maaliif miqqanyaa walitti taanaa? Omaa ba'e isin hin kaffalchiisu akkatti seenanii diimtuu subscribe jedhu san akkatti yoo tuqxan maal rakkoo qabaa ilaaltanii amma dabartan. Dhugaan isin jedhaabe namatti qanyisuun ijoollee rabbi hin jaalatu be. Nu hunduu amantii garaa qabna. Amantiin keenya kana nun gorsu isin galee. So maaliif wal hin jaalanne? Hundaa dhiise saboota awwaan dubbii bakka jechatu na hanqata dhugaan isin jedhanna. Baay'ee especially YouTube Oromiffaan hojjechuun baay'ee namatti dhiba. Baay'ee nama dhiba dhugaan isin jedha. I don't know. Jecha subscribe jedhu san dubbisuu wallaalamuu sin akkam. Yeroo ammaa yeroo ammayyaati. Isin galee yeroo ammayyaati. How maaliif subscribe hin goone? Na dhugaan isin jedhaan YouTube tokko nan gurgura malee viidiyoo tokko jechuudha. Viidiyoon tokko gadhiisetu Amaariffaan jechuudha. Nama 67 ilaala. Amaariffaan jechuudha. Keenya osoo ta'e 100, 200, 300, 400. So akka jara saniitti maaliif wal hin jaalan? Maaliif walitti hirkanneedha? Jechaan bichaa wal jaalannu Oromoon tokko waliin jechuun rabbiyyuu nutti kolfa dhugaan isin jedha. Isin galee? Na maaliif waliin gargaarre maaliif wal bira dhaabbanne? So amma walumaa galatti maalidha? Chaanaaliin amma ani fidee dhufe kun almost monetaayizii qarshii kaffaluu jalqabeera. Sa'aatii guuttatee jira, monetaayizii ta'ee jira. Akkasumas immoo subscriberiin 44 inni already subscriberii guddaadha. Viewun isaa hir'uudha garuu irratti guyyaadhaan yoo irratti hojjetan viewun ol ka'a doolaara 11 ofirraa qaba. Subscriberiin 21,000 ani amma fakkeenyaaf jechuudha YouTube'n qabane subscriberii 21,000 sa'aatii kompiitaraan guutuu nan danda'a kaalas rakkoon qabu. Incognito kan jedhamu tokko YouTube irratti searchii gootee jechuudha. Emailii keessaa balleessitee YouTube jettee searchii gootee gabantee booda
gizee dhibba jechuudha kilik gootate jechuudha foolderii yookaan immoo wiindoo dhibba akkatti viidiyoo tokkicha irratti bicha akkatti banteetoo isin lakkaa sa'aatii isin galee sa'aatii guuttachuu salphaadha waan ta'eef subscribe argachuun garuu oh my god I'm going to crazy dhugaan isin jedha nama maraacha sababa kana ulaagaalee kan guuttate duwwaa 9201779 haloo jedhaatiin attaasaayii bakka horaa bulaa nagaan naa jedhaayi ciao nagaan jedha